Akkam jirtu maatiin Holistic Wisdom Tube nagaa keessanii kun miidiyaa keessan miidiyaa Holistic Wisdom Tube ani qopheessaan sagantaa kana ammoo Naawul Baqqaleetii akkuma wajjin jalqabnee turre kutaa 4 kanaan dura wajjin ilaallee macaafa mul'ata Yohaannis irratti qayyabannaa macaafa qulqulluu wajjin jalqabne yeroo baay'ee bareedaa wajjin qabaachaa turre har'a immoo kutaa 5ffaasaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira mul'ata Yohaannisiin boqonnaa tokko jaalala Waaqayyoo ta'e har'a kanaan kutaa 5 walii wajjiniin xumuruu yaalla. Kutaan irraa walii wajjin ilaallu macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti dhaabne yeroo darbe har'a immoo lakkoofsa 9 kaasnee hanga lakkoofsa 20tti kan jiru ariitiidhaan daddafnee boqonnaa kana xumuruu waan qabnuufi walii wajjin ilaalla. Sana dura garuu macaafa qulqulluu keenya dubbifachuudhaan gara barumsa keenyaatti dabarra. Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 9 amma 20 hundumti keessan mana keessan teessanii akka baafattanii na wajjin dubbistan jaalala Waaqayyoon isin gaafadha. Ani Yohaannis obboleessi keessan rakkina keessaa mootummaa keessaa obsaan Yesuusii wajjin hafuu keessaas isinii wajjin nan hirmaadha. Dubbii Waaqayyoo duukaa wanta Yesuus dhugaa ba'e duukaas waan bu'eef biyya bishaan keessaa ishee Phaaximoo jedhamtu tokkotti nan geeffame. Guyyaa isa guyyaa Gooftaa jedhamee beekametti ani hafuuraan guutameen booddee kootiin sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatu tokko dhaga'e. Sagalichis waan argaa jirtu akka inni macaafa ta'utti caafi. Isas waldoota kiristaanaa mandara Efesoon, mandara Simiirnaa, mandara Phergaamoon, mandara Tiyaatiraa, mandara Saardees, mandara Filaadelfiyaa, mandara Laawodiqiyaa jiran torbaniif ergii jedhe. Ani sagalee dhaga'een isanatti dubbatu laaluudhaaf garagale. Yommuun galagales baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame torbanan arge. Baattuuwwan ibsaa sana gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa miilla bira ga'u uffatee wanta akka hidhata warqeetiinis qoma isaa hidhatee ture. Rifeensi mataasaa akka rifeensa hiddamaa yookiis akka cabbii in calaqqisa. Iji isaas akka barbadaa ibiddaati. Miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuuti. Sagaleen isaas akka sagalee uursaa bishaan baay'eeti. Harka isaa mirgaa keessaa urjoota 7 qaba. Afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa gara lamaan qarametu ba'a. Fuulli isaa akka biiftuu saafaa in ifa. Yommuun isa argee akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufe. Inni immoo harka isaa mirgaa anarra kaa'ee hin sodaatin inni duraa inni booddees ana. Inni jiraatus ana. Takkallee du'een ture. Amma garuu kunoo baraa hamma bara baraatti jiraachuuttan jira. Du'arratti balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qaba. Ammas wanti amma ta'utti jiru wanta kana booddee ta'uuf jirus isa argite caafi. Hiikaan urjoota 7 harka koo mirgaa keessatti argite akkasumas baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman 7 dhokataa ture. Amma garuu urjoonni 7 ergamoota waldaa 7niiti. Baattuuwwan ibsaa 7nis waldoota 7 sanatti in hiikama jedhee ameen. Kutaa kana keessatti wantoota gurguddaa baay'ee gadi fagoo ta'an walii wajjiniin in ilaalla. Keessumaa akkaataatti Yohaannis waa'ee Yesuus Kiristoosiin yookaan waa'ee ilma namaa mul'ata arge waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama hawwatu hiikamuu immoo kan qabu waan baay'ee kutaa kana keessatti agarra. Jalqaba irratti Yohaannis maqaa isaa dubbachuudhaan jalqaba. Ani Yohaannis jedhee jalqaba lakkoofsa 9 yoo ilaaltan introductionii qayyabannaa kanaa irratti akkuma ilaalle amala isaatti macaafni apookaliptikii baay'inaan barreessitoonni maqaa isaanii dhoksaniitu maqaa nama biraa fa'i maxxansiisu. Yohaannis garuu an obboleessi keessan Yohaannis jedhee jalqaba lakkoofsa 9 irratti. Kana duwwaa miti wantoota gurguddaa 3 kaasuudhaan jalqaba. Lakkoofsa 9 yoo ilaaltan ani obboleessi keessan rakkina keessatti isin wajjin kan hirmaadhu, mootummaa keessatti isin wajjin kan hirmaadhuu fi obsaan Yesuusii wajjin hafuu keessatti isin wajjin kan hirmaadhuudha jedheetu waan gurguddaa 3 inni namoota barreessuuf sana wajjin hirmaatu rakkina tribulation, mootummaa, kingdom, obsaan cichoominaan Yesuusii wajjin hafuu perseverance warra kana 3 kaasuudhaan dubbata. Mee waa'ee warra kanaa waan xiqqoo jennee adabarru. Rakkina keessaa isin wajjin kan hirmaadhu yeroo jedhu gara irraatti kutaa darbe keessatti maal ilaalaa turre
gooftaan Yesuus Kiristoos warra isatti amanan mootummaa fi luboota isaan godhee kan jedhu ilaalaa turre. Mootummaa ta'uu jechuun Yesuus Kiristoos kan inni irratti moo'u kan Yesuus Kiristoos irratti bitu ta'uu jechuu akka ta'e ilaalleerra. Hojii lubootaas ilaalleerra. Kiristaanummaan garuu dhimma mootummaa ta'uuf dhimma luboota ta'uu duwwaa akka hin taane itti fufee wantoota gurguddaa sadan kanaan cuunfaa jechuudha Yohaannis. Kiristaanummaan luboota ta'uu mootummaa ta'uu duwwaa ta'uu hin taane tribulation rakkina dhiphina ari'atama keessaa hirmaachuu qaba. Rakkina duwwaas immoo miti mootummaa keessaas hirmaachuu qaba. Akkuma kana immoo rakkinni waan jiruuf obsaan cichoominaan rakkina ta'u keessatti Yesuusii wajjin hafuus of keessaa qaba yaada jedhuun jalqaba. Keessumatti Yohaannis gassinneen ilaalla kanatti aansuudhaani. Yeroon sun yeroo ari'atamaa guddaadha. Biyyi isaan keessa jiraatan bittaa Roomaa jala ture. Namichi Doomiishiyeen jedhamu baranni itti kiristaanota ari'atu mootota gurguddoo 10 warra Roomaa bulchan warra waldaa kiristaanaaf kiristaanota baay'ee ari'atan keessaa bara namichi inni Doomiishiyeen jedhamu moo'uudha. Barri Yohaannis ergaa kana barreessu kiristaanotaaf baay'ee yeroo rakkisaa, yeroo sodaachisaa, yeroo ari'atamni itti baay'ate ture. Kanarraa ka'uudhaan kiristaanummaan ari'atamuu akka of keessaa qabu meenshan godhee darbuu barbaade jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti gaafa ilaaltanii kiristaanummaaf rakkinni garaagara ba'uu hin danda'an. Bara kana keessa wangeelli badhaadhinaa baay'inaan biyya keenya keessatti lallabamaa waan jiruufi tajaajilaan tokko ani rakkinuman jibba, ani iyyuuman jibba kan jedhan namoota baay'eetu jiru. Macaafni qulqulluun garuu amma biyya lafaarra jirtanitti rakkina qabdu jedheen. In this world you will have trouble. Yohaannis boqonnaa 10:33 gaafa dubbistan biyya lafaarra jirtu taanaan amma biyya lafaarra jirtanitti rakkina qabdu. Akkasuma lammaffaa Xiimotewos 3:12 irraa immoo namni karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoof jiraachuu barbaadu, jireenya Waaqayyoo jiraachuu barbaadu hundumtuu ari'atamuuf jira. Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ari'atamuun isaa dirqamadha. Namni akka Waaqayyootti jiraachuu barbaadu kamiyyuu ari'atamuun isaa dirqamadha. Tarii bara amma keessa jirru kana keessa mootummaan nama Kiristoositti amane qabee hin hidhu ta'uu danda'a. Garuu yeroo tokko tokko karaa qajeelaa irra deemattaniinnaan ari'atamaan fudhachuun keessan dirqamadha. Gubboon kaffalottaniinnaan karaa cubbuurra ba'ottaniinnaan biyya lafaa keessatti wantoonni isin dhabdan baruma amma keessa jiru kanallee waan baay'eetu jiru. Kiristaanummaaf ari'atamuun, kiristaanummaaf rakkachuun garaagar ba'uu hin danda'an. Namni dhugaaf hin jiraadha jedhu yeroo hundumaa ari'atamaadha biyya lafaa keessatti. Sababni isaa maaliif? Biyyi lafaa amma keessa jirru kun biyya lafaa dhugaaf mijatte miti. Biyyi lafaa amma keessa jirru kun biyya lafaa dhugaa deeggertu miti. Dhugaaf gaafa jiraattan in ari'atamtu, in jibbamtu, nama keessaa baafamtu, rakkinaaf saaxilamtu. Namni jireenya Waaqayyoon jiraadha hundumtu. Everyone who wants to live a godly life will be persecuted. Lammaffaa Xiimotewos 3:12 irraa kan arganna. Hojii ergamootaa 4:22 irraa immoo gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf hin ta'a jedhani. Gidiraa baay'ee keessa darbuu qaba. Karaan nun irra buune kun karaa isa dhiphaadha. Karaa isa firiidamii namaa laatu, karaa isa boochoo miti. Karaa isa namni irra didechuu, utaalaas bu'aachi bu'aa karaa irra deemamu miti. Karaa of eeggannoo guddaadhaan irra deemamu karaa dhiphaadha kiristaanummaan. Kanaaf Yohaannis egaa ani isinii wajjin rakkina keessaan hirmaadha. Akkas jechuun maal jechuudha? Akkuma isin rakkattan anis rakkachaan jira. Maaliif? Jireenya Waaqayyoo waan an jiraadhuuf jechuu barbaadeeti. Ani Yohaannis rakkina keessaa isinii wajjin kan hirmaadhu gaafa jedhu akkuma isin rakkattan Gooftaa duukaa waan buutaniif akkuma isin gatii kaffalaa jirtan anillee akkasumadha. Kun immoo dhugaa macaafni qulqulluun keenya dubbatudha. Sirriidha. Karichumatu akkasii yaada jedhu of keessaa qaba. Filiphisius 1:29 gaafa laallu Kiristoositti amanuu duwwaatu hin taane isaaf dhiphachuunis immoo nuuf kennameeradha Phaawulos warra Filiphisiusiin. Itti amanuu, injooy gochuu, mootummaa ta'uuf, luboota ta'uu duwwaatu hin taane sababii Kiristoosiif ari'atamuun, sababii Kiristoosiif jibbamuun, sababii Kiristoosiif gidiraa hundumaa keessumsiisuun nuuf kennameera kan jedhu dubbata. Rakkina duwwaa immoo miti.
Good news isa kanadha oduu gaariin. Jireenyi kiristaanummaa rakkina duwwaa gidiraa arguu duwwaas immoo miti. Akkasuma immoo mootummaa keessaas wajjiniin hirmaannaa jedha ammas Yohaannis. Mootummaa gaafa jedhu waa'ee mootummaa Kiristoos isa dhufuu dubbachuu isaati. Biyya lafaa irratti Kiristoos akka inni deebi'ee moo macaafni qulqulluun mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irratti hin dubbata. Boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irratti hin dubbata. Yeroo bira geenyu sirriitti hin ilaalla. Yesuus Kiristoos dhufee gaafa inni biyya lafaa irratti immoo hin bashannanna, hin bashaana gaafa sana immoo isa wajjin moona gaafa sana immoo mootummaa isa bara baraa keessatti isa wajjin moona, mootummaa waggaa 1000 keessatti isa wajjin moona. Rakkina duwwaa immoo miti kiristaanummaan moo'ichas qaba kan jedhuun itti fufa. Sadaffaa irratti egaa perseverance obsaan cichoominaan Yesuusii wajjin hafuu yaada jedhu kaasa. Keessumatti waldoota torban keessaa waldaa 3 waa'ee cichoominaa kanaa wajjin wal qabsiisee in jaja ergaa isaa kana keessatti. Fakkeenyaaf waldaa Efesooniin ati obsaan akka dandeessu maqaa kootiif jettees akka baattu nan beekaa jedhe Waaqayyo. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 2-3 gaafa ilaaltan obsaan akka dandeessu perseverance qorumsa keessatti gidiraa keessatti abdii kee yaaddee mootummaa fuula kee dura jiru yaaddee obsaan akka ti dandeessu maqaa koof jettee akka baattu waan baay'ee akka dandeessu nan beeka. Waldaa Efesooniin baay'ee jaja. Waldaa Tiyaatiraallee akkasumadha. Obsaan danda'uu kee nan beekaa jedhaan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 19 gaafa ilaaltan ati obsaan dandeessa perseverance qabdaa jedhee waldaa Tiyaatiraa sin jaja. Akkuma kana waldaa Filaadelfiyaa sin jaja. Ati dubbii koo isa obsaan danda'uun sirraa barbaadu waan eegdeefi jedha. Obsaan danda'uu barbaada jechuudha dubbii Waaqayyoo. Perseverance barbaada. Mul'ata Yohaannis 3:10 irratti waldaa Filaadelfiyaa sin jaja. Walumaa galatti egaa cichoominni jennu kun obsaan gidiraa keessatti Yesuusii wajjin hafuu iddoo ofiitii socho'uu dhiisuun jireenya kiristaanummaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Warra kana sadan dubbatee jalqaba Yohaannis. Ani Yohaannis obboleessi keessan rakkina keessaa, mootummaa keessaa, obsaan Kiristoosii wajjin hafuu keessaas isinii wajjin nan hirmaadha jedheetu wantoota leesanii gurguddaa sadan kanaan jalqaba. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo warra kana jireenya keenya irratti akka inni fiduuf illee kadhachuudha. Gara jireenya keenyaatti sagalee kana finnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif rakkadhaan jedhamu? Maaliif akkas ta'an jedhamu? Karichumatu karaa akkasiiti. Mootummaa keessaa immoo wajjin hin hirmaanna. Yesuus Kiristoos wajjin immoo hin moona. Kanaaf cichoomina obsaan Yesuusii wajjin hafuu akka nu barbaachisu kutaa kana keessaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkuma kana gaatti fufee sababa Phaaximootti geeffamuu isaatii dubbata. Lakkoofsuma 9 kana gaafa ilaaltanii dubbii Waaqayyoo duukaa wanta Yesuus dhugaa ba'e duukaa waan an bu'eef biyya bishaan keessaa ishee Phaaximoo jedhamu tokkotti nan geeffame jedha. Aayislaandii Desseet ishee jennu jechuudha. Biyya bishaan keessaa kan jedhu kun bishaaniin lafa marfame, lafa citaa, lafa gaara wayii of keessaa qabu itti naannee kan jiru bishaan kan ta'e iddoo baay'ee qorru akka inni ta'e Aayislaandii akka inni ta'e warri macaafa qulqulluu qoratan hin dubbatu. Kana irratti Yohaannis iddoo kanatti maaliif geeffame kan jedhuufi dubbii Waaqayyoo duukaa waan an bu'eef isa Yesuus dhugaa ba'u duukaa waan an bu'eef jedhee jalqaba. Jechi kun baay'ee ifaa miti. Maa jechuudha dubbii Waaqayyoo duukaa waan bu'aniif Phaaximootti geeffamu jechuun kan jedhu baay'ee ifaa miti. Kanarraa kan ka'e warri macaafa qulqulluu qayyabatanii waan lama irratti wal falmu. Inni tokko warri kan biraan warri tokko maal jedhu Yohaannis iddoo sana hojii wangeelaaf deeme, miishiniidhaaf deeme kan jedhan jiru. Adabaaf utuu hin taane miishinii hojjechuudhaaf deeme dubbii Waaqayyoo duukaa waan an bu'eef isa Yesuus dhugaa ba'e duukaa waan an bu'eef yeroo jedhu Yesuus Kiristoosiif committed waan an ta'eef Yesuusiif ergameen mootummaa Waaqayyoo bal'isuudhaaf iddoo Phaaximoo jedhamtu iddoo rakkistuu kana kanaafan dhufe achitti namootaan argadhetti wangeela lallabuudhaafan deeme jechuu isaatii namoonni jedhan jiru. Warri kan biraan immoo lakkii adabamee deemee kan jedhan immoo jiru. Yaadni kun maaliif adabamee deeme kan jedhamu kana namoonni baay'ee maaliif itti walii galu? Tokkoffaa gara waliitti akkuma ilaalaa turre waa'ee tribulationii, waa'ee trouble, waa'ee rakkinaa, waa'ee dhiphinaa dubbataa ture. Maaliif rakkina keessaa isin wajjin kanaan hirmaadhu jedheera waan ta'eef waa malee waa'ee rakkinaa kana hin kaasne rakkina keessa jira sa'aatii sanatti rakkoo guddaa keessa jira, ari'atama keessa jira, adabamee jira isa jedhudha. Inni kan biraan immoo seenaadhumaan yeroo qoratamu biyyi Phaaximoo jedhamu Aayislaandiin kun impaayerri Roomaa bakka inni itti yakkamtoota dararuudha. Bakka baay'ee qorruu fi
yakka gurguddaa namoota hojjetan iddoon itti dararu ta'uunsaa seenaadhaan beekamaadha. Kanarraa kan ka'e namni callumadhee Phaaximoon deemu adabamee ta'a. Yeroo sana immoo barri sun bara ari'atamni kiristaanota irratti geggeeffamu ta'uunsaa beekamaadha waan ta'eef ari'atamee dhaqe malee calluma jedhee iddoo sana nannee Yohaannis kan jedhurraa yaada kana lamaan irraa ka'uudhaan lakki hojii wangeelaaf hin deemne adabameetu Roomaadhaan mootummaa Roomaadhaan qabamee geeffamee yaadi jedhu jira. Sanas haa ta'u kana akka inni Phaaximoo taa'ee barreesse ni dubbateera. Baay'inaan garuu kan nu amansiisu adabamee deeme inni jedhu sun namoonni baay'een isa kanatti walii galu. Ergasii booddee bahee garuu akka inni Efesoonitti deebi'ee nagaadhumaan akka inni boqotee Yohaannis beekamaadha. Egaa waa'ee Phaaximoo jiraachuu isaatii irratti yaadota gurguddaa kana lamaan akka jiran eddan isinii kaasee lakkoobsa 10 irratti jecha tokko agarra. Guyyaa isa guyyaa gooftaa jedhamee beekametti ani hafuuraan guutameen booddee kootiin sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatu tokko dhaga'ee jedha. Guyyaa gooftaa isa jedhu kana macaafa qulqulluu keessan ilaalaa jirtu yoo ta'e mallattoo waraabbii keessa kaa'ee jira. Infasisii addaatti laatee jira. Guyyaa isa guyyaa gooftaa jedhamee jedha. Guyyaan guyyaa gooftaa jedhamee beekamu kun maal inni kan jedhu gaafa macaafa qulqulluu keenya qorannu guyyaa dilbataa yookaan saandey sanbata guddaa isa jennu akka inni ta'e qorattoonni macaafa qulqulluu hin dubbatu. Guyyaan guyyaa gooftaa jedhamee beekamu kuni waan addaa tokko yoo miti guyyaa sanbata guddaa jechuudha. Sababni itti guyyaan kun bara sana keessa jecha komenii guyyaa gooftaa jedhamuun waamamuu fi guyyaatti Yesuus Kiristoos du'a keessaa ka'eedha waan ta'eef isa dhuma hojii Yesuus Kiristoos hojjete kan inni ittiin fuul paakeejii ta'u inni dhuma Yesuus du'aa ka'uu isaatiin mitiire. Hojiin fannoo irratti nuuf hojjetame dhugaadha. Yesuus nuuf du'uunsaa dhugaadha. Tun kaane ta'e garuu fuul paakeejii ta'uu hin danda'u inni keenya. Isa dhuma moo'ichi guddaan guyyaatti argame guyyaatti Yesuus Kiristoos du'aa ka'eedha. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu garuu Yesuus kan inni du'aa ka'e guyyaa dilbataarradha yookaan guyyaa tokkoffaarra jechuudha. Guyyaa torbaffaan guyyaa sanbata duraa yookaan qidaamee akka inni ta'e saba Israa'el gidduutti Waaqayyo guyyaa torbaffaa qulqulleessaa kan inni jedhe guyyaa qidaamee yookaan sanbata duraa saatardee akka inni ta'e beekamaadha. Guyyaa dilbataa yookaan guyyaa tokkoffaarratu Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee jedhanii wangeelota warri barreessan hundi isaaniiyyuu barreessaniiru. Luqaas barreesse, Maatiyos barreesse, warri kaanis barreessaniiru. Kanaafiyyuu guyyaan kun yaadatama ture. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti erga Yesuus du'aa ka'ee booddee guyyaa torbaffaa kan kabajan yoo ta'e iyyuu yookaan guyyaa qidaamee kan kabajan yoo ta'e iyyuu guyyaa tokkoffaa immoo guyyaatti Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee walitti qabamanii worship godhu turan, yaadatu turan. Sanumarraa ka'uudhaan adeemsa keessa early churchii warri jaarraa tokkoffaa keessa jiran guyyaa dilbataarra walitti qabamanii waaqeffannaa isaanii isa noormaalii godhachuu jalqaban. Guyyaa torbaffaarraa gara guyyaa tokkoffaatti dhufan. Egaa macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'een guyyaa torbaffaa maal akka ta'es kakuu haaraa keessatti ifatti dubbatameera. Fakkeenyaaf barreessaan Ibrootaa waa'ee guyyaa torbaffaa boqonnaa 4 irratti bareechee dubbateera. Dubbiin dubbii guyyaa miti. Qolaasaayis irratti akkuma kana Phaawulos boqonnaa 2 irratti sirriitti dubbateera. Guyyaa tokko kabajanii guyyaa tokko dhiisuu miti kun ajandaa miti. Wanti guddaan guyyaa torbaffaan sun Yesuus Kiristoosiin akka inni mul'isu waa'ee boqonnaa keenya sun Yesuus irratti boqonnee waa'ee sanuun hojii keenyarraa boqonnee ayyaana Waaqayyootiin fayyinee akka inni agarsiisu gaaddidduu isa kana akka inni ta'e macaafni qulqulluun hin dubbata waan ta'eef ishuun turre jechuudha. Waa'een guyyaa torbaffaaf tokkoffaa kakuu haaraa keessatti ishuu iyyuu miti waan tokko iyyuu miti jechuudha. Guyyaa torbaffaan Yesuus Waaqayyo abbaan itti boqotes ilma isaati. Guyyaa torbaffaan ani itti boqodhe nuun itti boqonnes immoo ilma isaa Yesuus Kiristoosittidha. Guyyaa torbaffaan keenya sanbati keenya Yesuusidha jechuudha. Kanaaf kun ishuu miti. Waldaan kiristaanaa kana waan hubatteef waaqeffannaa ishee guyyaa tokkoffaarra yookaan saandee irra godhattee Yohaannis egaa guyyaa gooftaa jedhamee isa beekame kan inni jedhu kun saandee akka inni ta'e macaafa qulqulluu keenyarraa ifatti argachuu hin dandeenya jechuudha. Akkasuma kana guyyaa torbaffaatti guyyaa tokkoffaatti yookaan guyyaa isa guyyaa gooftaa jedhee waame gaafa dhugan guyyaa sanbata guddaatti jechuu dandeenya noon. Ani hafuuraan guutameen booddee kootiin sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatu tokko dhaga'eedha. Hafuuraan guutamuu isa jedhu kana tarii macaafni qulqulluun garaagaraa hiikkaan afaan garaagaraa waan garaagaraa jechuu danda'u. Jecha kana kan isin dhibu Hisqeel iddoo baay'eetti fayyadameera. Fakkeenyaaf hafuurri natti galee miilla kootiin na dhaabachiisedha. Hisqeel boqonnaa 2:2.
boqonnaa 3:12 irratti immoo hafuurri ol na fuudheedha Hisqeel. Boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti immoo hafuurri ol na kaasee na fuudhee deemeedha. Akkuma kana mul'atuma kana keessaa immoo iddoo garaagaraa fakkeenyaaf boqonnaa 17 lakkoofsa 3 faa boqonnaa 21 gara lakkoofsa 10 faa gaafa ilaaltan immoo Yohaannis humtiyyuu hafuuraan ol na fuudhee gara lafa onaatti na geessee jedha. Hafuuraan ol na fuudhee gara lafa onaatti na geesse. Kun hundumtuu yaaduma tokko qabu. Hafuuraan na guutee yookaan hafuuraan guutameen ture. Hafuurri natti galee miilla kootiin na dhaabachiisee. Hafuurri ol na fuudhee. Hafuurri ol na kaasee na fuudhee adeemee. Ol na fuudhee gara lafa onaatti na geesse. Jechoonni kun raajonni warra akka Hisqeel fa'aa warra akka Daaneelis kana dubbateera. Yohaannisis kun akka qoraatti inni kana dubbatu walumaa galatti yaaduma tokko dubbatu kun maal jechuudha? Hafuuraan dhuunfatamuu, hafuuraan hoogganamuu, hooggansa hafuura qulqulluu jala ta'uu kan agarsiisudha malee dhimma fiizikaalii ol butamuu miti. Na fuudhee deeme maal gaafa jedhu baallee baaseetu akka allaattii wayiitti qilleensa kana keessa sokke miti. Hafuuraan ilaalumsaayyuu fiizikaalii miti, fooniin miti, hafuuraan. Kanaaf guutummaa guutuutti kontiroolii hafuura qulqulluu jala galuu jechuudhaan guyyaa gooftaatti yookaan sanbata guddaa ta'e tokko hafuuraan guutameen ture, kontiroolli ta'een ture, guutummaa guutuutti hafuura qulqulluudhaan hooggansa hafuura qulqulluu jala ta'een ture guyyaa ta'e tokko yaada jedhu akka inni ta'e beekamaadha. Sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatu kan inni jedhu sagalee nama sodaachisu sagalee baay'ee guddaa ta'uusaa mul'isuudhaaf jedheetu sagaleen kun sagalee waaqarraati waan ta'eef. Lakkoofsa 11tti gaafa dabarru akka jedha. Sagalichis waan argaa jirtu akka inni macaafa ta'utti caafi. Isas waldoota kiristaanaa mandara Efesoon, mandara Simiirnaa, mandara Phergaamoon, mandara Tiyaatiraa, mandara Saardes, mandara Filaadelfiyaa, mandara Laawodiiqiyaa jiran torbaniif ergii naan jedhee jedha. Baay'ee kan natti tolu Waaqayyoo macaafuma kana keessatti iddoo lamatti gooftaan Yesuus barreessi, caafi, ajaja jedhu yeroo lama laataaf Yohaannisiif. Lakkoofsa 11 fi lakkoofsa 19 irratti silaxxanii dubbifattan irra deebi'ee isa 11 irratti itti dubbate illee amanuu dhiiseetu Yesuus. 19 irrattis caafi wanta kana ammas irra deebi'ee itti hima. Ammas irra deebi'ee caafee itti himaan lakkoofsa 19 irratti. Baay'ee natti tole gaafa kutaa kana dubbifadhe. Waaqayyo dookimenteeshiniitti amana beektu. Waaqayyo waan itti fufiinsa qabu barbaada. Waan itti fufiinsa qabu hojjeta. Waaqayyo ergaa waldaan kiristaanaa amma lafarra jirtu itti fayyadamtu Yohaannisitti laate. Kutaan kun ergaa bara hundumaa jiraatudha kan jennuuf isa kanaafidha. Iddoo baay'eetti na dhibanaan kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis caafinaan jedhe gaafa raajonni jedhan Waaqayyo dadhabbii keenya waan beekuuf akka nu waa irraanfannu waan beekuuf ooraalii duwwaa akka inni dhalootatti hin darbine waan barbaaduuf Waaqayyo dookimentii qabatamaaf qulqulluu dhaloonni itti amanuu danda'u akka inni ta'uuf Waaqayyo dookimenteeshiniitti baay'ee amana. Waa akka barreessinu waa Waaqayyo nuun jedhe barreessine dookimentii goone akka dabarru baay'ee amana Waaqayyo. Utuu dookimenteeshiniin hin jiru ta'e baay'isoo baay'ibiliin hin jiru. Utuu baay'ibiliin hin jiru ta'etu Waaqayyoon baruun hin jiru. Utuu dookimenteeshiniin hin jiru ta'e macaafni qulqulluun amma koompaayildi ta'ee 66 jennee haasofnu kun nu bira ga'uu hin danda'u. Utuu inni hin jiru ta'e immoo kiristaanummaan jiraachuu hin danda'u. Maaliif qajeelcha guddichadha macaafni qulqulluu waan ta'eef. Kanaaf barreessi kan jedhu kun hiika addaanaa qaba tanaaf. Ammam Waaqayyo waa'ee dhaloota dhufuuf xiyyeeffannoo akka inni kennu. Ammam Waaqayyo waan amansiisaaf waan itti fufiinsa qabu hojjechuu akka inni barbaadu baay'ee natti tola. Egaa waldaa torbaniif barreessi jedhee waa'ee waldaa torban kanaa kutaa lammaffaa keessatti dubbanneerra. Biyya sana keessa waldaa torba jira duwwaa miti. Eeshiyaa maayinarii keessa waldaa baay'eetu jira. Haa ta'u malee torba jechuun kan Waaqayyo fudhateef prototypeedha. Perfection, totality, guutummaa waldaa kiristaanaaf ergaan kun akka inni barbaadamu, akka inni barreeffame, akka inni ergame mul'isuudhaafidha jenneerra. Lakkoofsa 12tti dabarra. Ani sagalee dhaga'een isanatti dubbatu laaluudhaaf garagale. Yommuun galagalee baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame 7 nan argee jedheetu dubbata. Walumaa gala lakkoofsa 12 amma 16 iddoo tokkotti ilaalla.
boqonnaa tokko lakkoofsa 12-16 gidduutti Yohaannis mul'ata gurguddaan lama argee mul'ata inni arge kana lamaan walii wajjin ilaalla. Yaadi isaa filoo tokkoon deema waan ta'eef 12-16tti kan jiru waan laman argee jedha. Mee dubbisee isiniifitu an sagalee dhagee sanatti dubbatu ilaaluudhaaf galagalee yommuun galagalee baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame 7 arge jedheetu baattuuwwan ibsaa sana gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa miila bira ga'u uffatee wanta akka hidhata warqeetiin qoma isaa hidhatee ture. Rifeensi mataa isaa akka rifeensa hiddamaa yookiis akka cabbiin calaqqisaa, iji isaas akka barbadaa ibiddaati. Miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuuti. Sagaleen isaas akka sagalee uursaa bishaan baay'eeti. Harka isaa mirgaa keessaa urjoota 7 qaba. Afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa gara lamaan qarametu ba'a. Fuulli isaas akka biiftuu saafaa hin ifaa jedha. Iddoo kanatti gaa Yohaannis mul'ata gurguddaa laman argee jedhe. Tokko baattuu ibsaa warqee irraa hojjetamen argee jedhe. 2 ilma namaa kan fakkaatuun argee jedhe. Achii booddee ilmi namaa inni arge kun immoo maal akka fakkaatu tokko tokkoon ibsaa jechuudha. Baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame jechuun maal jechuudha kan jedhu gaafa ilaallu lakkoofsa 20ffaa irratti baattuun ibsaa warqee irraa hojjetame kun waldaa kiristiyaanaa torbanuudha jedhee mul'atuma kana keessatti lakkoofsa 20 irratti gooftaan Yohaannisiif ibseera. Garuu mee waa'ee baattuu ibsaa macaafa qulqulluu keenya Kakuu Moofaa keessaa iddoo tokko wajjin ilaallu. Baattuun ibsaa maal inni? Waa'een konseptiin baattuu ibsaa yoom jalqabe? Baattuun ibsaa maal barbaachisaa? Eessa ture? Yaadi baattuu ibsaa jedhu kun eessaa dhufee kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Tarii dhaloota amma jirru warra akka kootiif anillee beeka. Warra na booddeef galuu dhiisuu danda'a yookaan warra magaalaatti dhalatee guddateef galuu dhiisuu danda'a. Waa'een baattuu ibsaa jedhan kun ampuulii gurguddaa ifuu keessatti koriidarii lamaatii keessatti warra dhalatee guddataa jiru. Kanaaf waa'een baattuu ibsaan galuu lafaaf waaqatu walitti ifa waan ta'eef biyya kana as Finfinnee lafan jiraadhu jechuudha. Iddoo biraatti akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu wanta akka kurraazii isheedhanii fa'aa bara durii fayyadamanii yeroo mandaa'ima ture yoo nan beeka. Wanta ibsaan irra taa'u bara durii nan yaadadha. Bara durii gaafan jedhu just yeroo xinnoo ture jechuudha. Keenyan itti hojjetameetutti waan ibsaan irra dhaabbatu itti godhama. Maqaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Naannoo keenyatti girgijjii jedhama. Iddoo biraatti maqaa biraa qabaachuu danda'a. Keenyan ittitu dhoqqeedhumarraa bocamee bareechamee hojjetameetu kurraaziin irra kaa'ama yookaan namni waanuma qaburra kaawwata. Waan akka maashoo kan jedhamu jira, faanosii kan jedhamu jira naannoo keenyatti. Actually ani iddoo biraatti maqaa biraa qabaachuu danda'an beeku. Warri sumayyuu hin qabne immoo guca ulee walitti hidhaniitu itti bobeeffatanii qabatanii dhaabbatu. Amma sa'aatiin sokkutti wantoota akkasiillee argeeran yeroo garaagaraatti yeroo baadiyyaadhaan dhufiroota bira jechuudha. Sanas ta'u kana baattuu ibsaa jechuun kan ibsaa baatu jechuudha. Afaan Oromoo baay'ee salphaadha. Baattuun ibsaa kun garuu warqee irraa kan hojjetamedha. Inni macaafa qulqulluu keenya keessatti argannu jechuudha. Baattuu ibsaa kana tokko tabernaakil yookaan godoo qulqullaa'aa keessatti akka hojjetamu gooftaan abboomeera. Fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 31 kaastanii yoo ilaaltanii macaafa seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 31-37tti mee isiniin dubbisa akka jedha. Ati warqee qulqullaa'aa irraa baattuu ibsaa tolchi. Baattuun ibsichaa warqee tumame irraa hojjetamu. Miilli isaa, sonaan isaa, qolli isaa, xoofoon isaa, daraaraan isaas isuma irraa haa ta'u. Cinaacha isaa gar lamaanitti damee 6, dameen ibsaa 3 gar tokkotti, dameen ibsaa 3 immoo gar kaanitti haa baafamu. Damee tokko irratti qolli daraaraa lawuzii fakkaatu 3 xoofoodhaaf daraaraa wajjin, damee isa kaan irratti immoo qolli daraaraa lawuzii fakkaatu 3 xoofoodhaaf daraaraa wajjin akkasuma damee 6 baattuu ibsaatti baafaman sana irratti haa hojjetamu. Qolli daraaraa lawuzii fakkaatu 4 xoofoosaaf daraaraa isaa wajjin baattuu ibsaa sana irratti argamuun irra jira. Damee baattuu ibsaa sana keessaa ba'an damee lama gidduutti xoofoo tokko, damee isa 6tti immoo xoofoo 2 tolchi. Xoofoon isaaniif dameen isaanii hundinuu battee warqee qullaa'aa tumame tokkorraa haa tolfaman. Ibsaa 7 tolchi. Akka isaan iddoo isa fuula isaanii dura jiru sanatti ibsaniif baattuu ibsaa sanarra
dhaabii jedha. Kun eessatti kan hojjetamudha? Tabernaakilii yookaan godoo qulqullaa'aa keessatti, mana qulqullummaa miti, godoo qulqullaa'aa isa seera ba'uu keessatti Waaqayyo saba isaa gidduu buufachuudhaaf hojjete keessatti akka inni tolfamudha. Imaajin gochuu dandeessu. Utuu waan ani hojjechaa jiru kun utuu viidiyoo ta'e isinitti agarsiisan ture, garuu sagalee duwwaa waan ta'eef isiniin ibsaa. Baattuun ibsaa kun garanaan sadii, garasiin sadii, shaamaa sadii akka inni qabatutti yaadaati. Sentarii isaa irratti immoo shaamaan tokkoon godhama. Asiin sadii, achiin sadii, sentariin jira. Ibsaa torba baachuu danda'a jechuudha. Kun godoo qulqullaa'aa keessatti hojjetama. Ibsaa torba hojjedhuuti qodaa kanarra dhaabii ibsaniiti jedheetu mana godoo qulqullaa'aa keessatti yookaan tabernaakilii keessatti akka inni hojjetamuuf Waaqayyo Museetti hima ture. Kanaaf baattuun ibsaa kun godoo qulqullaa'aa keessa tureera jechuudha. Mana qulqullummaa isa jalqabaa isa Solomoon ijaare keessattis baattuun ibsaa kun akka inni hojjetame Mootota isa tokkoffaa boqonnaa 7:49 irraa argachuu dandeessu. First Kings 7:49. Mana qulqullummaa isa kan Solomooniin keessatti illee baattuun ibsaa kun ammas dabalee akka inni hojjetamu Waaqayyo abboomeera. Akkuma kana Zakkaariyaas fa'aa kakuu moofaa keessatti Zakkaariyaas boqonnaa 4:2 gaafa dubbistan baattuu ibsaa torba kan baatuun argee jedha Zakkaariyaasis akkuma Yohaannis kana. Kanaaf konseptiin baattuu ibsaa jedhu kun mana qulqullummaa keessaa godoo qulqullaa'aa keessaa kan fuudhamedha jechuudha. Hojiinsaa ibsaa baachuudha. Ibsaa meeqa baata? Ibsaa torba baata. Waa'ee lakkoofsa torbaa irra deddeebinee kanaan dura dubbanneerra. Kutaa 2ffaa 3ffaa irratti sinatti fakkaata. Torba jechuun tootaaliitiidha, perfekshiniidha jenneerra. Kanaaf ibsaa torba baata jechuun maal jechuudha? Ifa guutuu laata jechuudha. Ibsaa torba baata jechuun ifa guutuu, ifa mudaa hin qabne, ifa perfekti ta'e laata jechuudha. Kanaaf egaa mul'ata boqonnaa 1:20 irratti baattuun ibsaa kun waldaa kiristiyaanaatii jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waldaan kiristiyaanaa ifa Kiristoos isa guutuu biyya lafaaf kan ibsitu ta'uu ishee kan nutti agarsiisudha jechuudha. Waldaa kiristiyaanaa baattuu ibsaa godhee ibsaa kana immoo ibsaa meeqa baatti jennaan ibsaa torba baatti erga jedhee hojii waldaa kiristiyaanaa ifa guutuu ta'e ifa Kiristoosii, ifa guutuu, ifa dukkana jireenya namaa ibsuu danda'u, ifa bara namaa ibsuu danda'u, ifa dukkana cubbuu keessaa nama baasu, ifa dukkana wallaalummaa keessaa nama baasu, ifa Waaqayyoon namatti agarsiisu, ifa guutuu laatti waldaan kiristiyaanaa hiika jedhu akka inni of keessaa qabu baruu hin dandeenya. Isin babal'iftanii dubbifachuu dandeessu. Yeroo kottu fayyadamuuf kana caalaa sa'uun naan eeyyamamu. Inni kan biraan ilma namaa kan fakkaatuun arge galagalee gaafan duuba koo laaluu jedhe Yohaannis. Ilmi namaa kun macaafa qulqulluu keessatti keessumatti macaafa Daani'el keessatti irra deddeebi'amee dha'ameera. Daani'el boqonnaa 3 yaadattu yoo ta'e namoonni 3 sun gaafa boolla keessa buufaman nama 3 boolla keessa buusee amma garuu nama 4 argee inni 4ffaa immoo bifa ilma namaa kan fakkaatu qabaa jedhe miti mootichi. Kanaaf pre-incarnate Christ yookaan Kiristoofaanii, Tiyoofaanii isa jennu Yesuus Kiristoos utuu kakuu haaraa keessatti dhufee foonii hin dhalatiin dura bifa garaagaraatiin kakuu moofaa keessatti mul'achaa tureera. Bifa ergamaa mul'achaa tureera. Ilma namaa kan fakkaatu Daani'el kan inni jedhu macaafa Daani'el keessatti kan barreeffamu irra deddeebi'ame boqonnaa 7 irrattis barreeffameera. Boqonnaa 3 duwwaa miti. Kiristoofaanii yookaan Kiristoos isa kakuu moofaa keessatti mul'achaa ture akka inni ta'e baruu dandeenya. Akkasuma maqaan kun maqaa ittiin Yesuus of waamaa turedha. Ilmi namaa jedhee of waamiti yeroo baay'ee Yesuus. Maal ibsuudhaaf? Namummaa Yesuusiin ibsuudhaaf jecha fayyadamamudha. The Son of Man. Ilma namaati jechuun maal jechuudha? Ilma Waaqayyoo duwwaa utuu hin taane nama guutuudhas kan jedhu ibsuu yeroo barbaadu Yesuus ofiisaa ilma namaa jedhee dubbata. Kanaaf egaa Daani'el Yohaannis ilma namaa kan fakkaatuun argee jedhaan. Ilma namaa kana wantoota gurguddaa sagaliin ibse Yohaannis. Ilma namaa kanarraa waan adda isa godhu waan gurguddaa sagaliin argee jedheetu tarreessa lakkoofsa fuula keenya dura jiran gaafa dubbisaa deemnu jechuudha. Hin dubbisna akka jedha. Ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa miila bira ga'u uffate
Kun expressionii description isa jalqabaati. Ilmi namaa Yohaannis arge kun uffata gadheeraa miilla bira ga'u uffata. Waaqayyoof galanna ta'u. Maal jechuudha uffata gadheeraa uffachuu jechuun? Maal ibsa kun Yesuusiin uffata gadheeraa uffatee gaafa argu? Baay'ee waan nama dubbatu kun Yesuusiin ta'uusaa amma lakkoofsa 18 geessanitti hin bartan. Ilmi namaa ni dubbatu kun Yesuus Kiristoosiin ta'uusaa amma gara lakkoofsa 18 gabbuutanitti isinii galuu dhiisuu danda'a. Ani garuu lakkoofsa 18 dubbiseera waan ta'eef daffareen Yesuus Kiristoosidha jechaan deema. Gaafa 18 bira geenyu garuu Yesuus Kiristoosiin ta'uunsaa ifaadha. Yesuus kun inni Yohaannis arge kun uffata gadheeraa miilla bira ga'u uffataa jedha. Uffati gadheeraa macaafa qulqulluu keenya keessatti maal ibsaa jettanii gaafa ilaaltanii lubummaa kan ibsudha. Seera boqonnaa 28 lakkoofsa 4 dubbifachuu dandeessu. Bo'uma 28 lakkoofsa 31 dubbifachuu dandeessu. Itti fuftanii boqonnaa 29 gara lakkoofsa 5 dubbifachuu dandeessu. Zakkaariyaas boqonnaa 3 dubbifachuu dandeessu. Lubummaa Yesuus Kiristoosiin bakka itti Yohaannis dubbachaa jirudha. Uffata gadheeraa miilla bira ga'u uffata. Gaafa jedhu ba'uu irratti 28-29 irratti luboonni uffata addaa uffata gadheeraa akka isaan uffatan Waaqayyo isaan abboomee ture seera Musee keessatti. Gaafa hojii lubummaatiif dhiyaatan qaama isaanii dhiqatanii uffata isaanii seeraan uffata adda ba'ee hojjetame jira. Waaqayyo Museetti himee uffaticha akkamitti uffatamu akka qabu dizaayinii isaa hundumaa Waaqayyo Museetti erga himee booddee Arooniif ijoolleen isaa ijoolleen Lewoonni hangafi lubootaaf luboonni fuula kootti gaafa dhiyaatan uffata kana uffatan jedhee Waaqayyo abboomee ture. Kanaaf Yohaannis gaafa Yesuusin akkasitti argu lubummaa Yesuusin arguu isaati jechuudha. Kan nama dhibu macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko kana keessatti oofisii Yesuus Kiristoosiin sadanuu isaayyuu arganna. Oofisii sadanuu gaafa jennu Yesuus Kiristoos luba, Yesuus Kiristoos mootiidha, Yesuus Kiristoos raajiidha miti. Yesuus Kiristoos lubadha, mootiidha, raajiidhas. Ifa kakuu moofaa keessatti gaafa laallu jechuudha. Wantoonni gurguddaan kakuu moofaa keessatti nuun arginu maa inni tokko raajiidha mitiire. Fakkeenyaaf warra akka Musee fa'aa raajii turanii, warra akka Eliyaas fa'aa, Isaayaas fa'aa raajii turanii, Elsaa'i fa'aa raajii turanii, kakuu warri kaabaas warri kibbaas iddoo lamatti qoodamanis utuu sana duras raajii qabu turan ijoolleen Israa'elii. Oofisii guddaa beekamaan tokko raajiidha. Akkuma kana immoo mootiidha. Mootii qabu turan fakkeenyaaf Daawit mootii ture. Mootota 20 ol qabu warri Yihudaas warri Samaariyaas yookaan warri kaabaaf warri kibbaa. Saa'ol mootii jalqabaa ture. Daawit mootii lammataa ture. Solomoon mootii sadaffaa ture. Edda Solomooniin booddee immoo mootummaan Israa'el iddoo lamatti qoodame mootii 20 qabu turanii. Oofisiin yookaan hierarkiin Waaqayyo saba sanaaf kaa'e inni tokko immoo mootii ture jechuudha. Inni kan biraan immoo luba ture. Karaa lubaa gara Waaqayyootti dhiyaatu turan. Warreen kun gurguddaan sadan connection ijoollee Israa'eliif Waaqayyo gidduu jiruuf baay'ee murteessaa turan. Raajota, luboota, mootota. Yesuus Kiristoos qofaasaa wantoota gurguddaa kana sadanuu akka ture Yohaannis mul'ata kana boqonnaa tokko duwwaa irratti dubbateera. Eessatti dubbate yoo jettanii gaafa jalqabaa kutaa lammaffaa irratti maal jenne waliin yaadattu yoo ta'e Waaqayyo abbaan mul'ata Yohaannisitti mul'ise kana eenyutti laate karaa eenyu riviil gochuu barbaade jenne karaa Yesuus Kiristoosii riviil gochuu barbaade yookaan Yesuus Kiristoos mul'ata kana Waaqayyo abbaarraa eejentii ta'ee fuudheetu Yohaannisitti mul'ise jenne karaa Yesuus Kiristoosiin mul'ate jenne. Maaliif jennaan Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa mul'isa, dhoksaa baraabarummaa mul'isa, dhoksaa Waaqayyo abbaa mul'isa, karaatti Waaqayyo abbaan nama wajjin interact godhu karaa kanadhaa jenneerra. Mediatoriidha jenneerra. Kanaaf Yesuus Kiristoos mul'ata Waaqayyo abbaarraa fudhatee Yohaannisitti dabarsuu isaatiif maalidha jechuudha? Raajiidha jechuudha ofii isaatiiyyuu. Raajii amma qayyabachaa jirru kana Waaqayyo abbaarraa fudhateetu Yohaannisitti dabarse gaafa jedhu natti dabarse gaafa jedhu Yohaannis maa jechuu isaati? Yesuus Kiristoos raajiidha jechuu isaati. Akkuma kana immoo dheengadda kutaa 4ffaa irratti immoo maal ilaalle? Mootummaa nu godhe jennee mootummaa ta'uu jechuun maal jechuudha jennee mootii inni ta'e Yesuus Kiristoos kan inni irratti bitu kan inni keessatti hoogganu ta'uudha jechuudha. Nuuni mootummaadha jechuun afaan kan biraadhaan Yesuus mootiidha jechuudha. Kanaaf kingship Yesuus Kiristoosiin kan mul'isu Yesuus Kiristoos mootiidha kan jedhus immoo bifa hin mul'anneen bifa baay'ee
explicit hin taaneen Yohaannis mul'ata kana keessatti akka inni dubbate in agarra. Inni kan biraan inni sadaffaan uffata gadheeraa uffateenis arge gaafa jedhu lubadha Yesuus jechuu isaati. Oofisii gurguddaa kana sadan akkasittiin yeroo inni lafa kaa'u agarra. Itti fufee waan akka hidhata warqeetiin qoma isaa hidhataa jedha. Kunillee mootii ta'uu Yesuus Kiristoosiin kan mul'isudha. Mootonni kakuu moofaa keessatti gaafa ilaaltan waan warqeerraa hojjetameen mudhii isaanii hidhatu turan. Iddoo kanatti kan Yohaannis arge qoma hidhataa jedha malee mudhii hin jedhu. Actually qoma hidhachuun kun macaafa qulqulluu keenya keessaa nana manaa yoon dogoggoruu baadhee iddoo kana duwwaatti warqeedhaan qoma hidhachuun kan caqasamedha. Sanas haa ta'u kana garuu mootummaa Yesuus Kiristoosiin mootii ta'uusaa kan agarsiisudha. Descriptionii lammaffaan mul'ata isaa keessatti Yohaannis dubbataa jiru kun jechuudha. Achumaan gaazexanii lakkoofsa 14 gaafa dubbifattan rifeensi mataasaa akka rifeensa hiddamaa yookiis akka cabbii in calaqqisaa jedha. Description isa sadaffaa. Rifeensi mataasaatii immoo in calaqqisa akka cabbii. Kuni adiidha jechuu isaati. Adiidha jechuu isaati. Kun Yesuus Kiristoosiif ulfinni kabaji kan maluuf ta'uusaa kan argisiisudha. Akkamitti jennaan macaafa qulqulluu keenya keessatti keessumatti Lewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 32 irratti nama mataa harrii gaafa argitu kabajii kan jedhutu Waaqayyoo ijoollee Israa'eliif dhimma sooshaal laayifii isaanii irrattitu Waaqayyoo seera kennaa fi nama mataa harrii gaafa argitu kabajii iddoo kennee fi ka'ee fi konseptii jedhu of keessaa qaba. Lewwota 19:32 fakkeenya 16:31 irraa immoo harriin ulfina akka inni ta'e Solomoonis dubbateera. Walumaa galatti Yesuus Kiristoosiin mataansaa adii ta'e akka cabbiitu inni calaqqisuun arge Yohaannis gaafa jedhu in dulloome jechuu isaatu hin taane maal jechuu isaati? Kabaji ulfinni hundumtuu kan maluuf inni deserve godha. Ulfinni isaaf in mala, kabaji isaaf in mala jedheetu bifa kanaan akka inni dubbatu namoonni macaafa qulqulluu irratti koomenti godhan baay'een akkasittiin yaada kennu. Inni kan biraan lakkoofsuma 14 kana gaafa itti fufnee dubbifannu iji isaa akka barbadaa ibiddaati jedha. Iji isaa akka barbadaa ibiddaati. The fourth description isa afuraffaadha jechuudha kun. Kun immoo waan hundumaa qulleessee kan argu firdii dhugaa kan faradu ta'uu Yesuus Kiristoosiin kan mul'isudha. Iji isaa akka barbadaa ibiddaati jechuun waan hundumaa kan argu iji isaa sodaachisaa humna qabeessa waan hundumaa arga firdii qajeelaa laata. Hin shawwadamu jechuudha. Waan hundumaa sirriitti beeka. Waan hundumaa sirriitti arga. Hundumtuu fuula isaa duratti saaqamaadha, mul'ataadha. Penetrate godhee lafa lixamne lafa hin argamne arguu danda'a. Insaayitii guddaa qabaa yaada jedhu akka inni of keessaa qabu hubachuu hin dandeenya. Itti fuftanii gaafa dubbifattan lakkoofsa 15 miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee fuutiidha. Description isaa shanaffaa. Miilli isaa akka sibiila boorrajjii isa iddoo ibiddaa keessatti baqfamee fuutiidha. Kunis firdii dhugaa firdii qulqulluu kan kennu ta'uusaa akka inni ibsu namoonni macaafa qulqulluu irratti koomentii godhan in ibsu. Tokko tokkoon keessa galee akkamitti eessatti kan jedhu ilaaluudhaaf baay'ee yeroo hin qabnu nu yemmuu dhiisuu danda'a. Garuu sibiila boorrajjii kan jennu kuni macaafa qulqulluu keenya keessatti mallattoo jabinaati, mallattoo ciminaati. Iddoo baay'eetti fakkeenyaaf sibiila boorrajjii waan irratti aarsaan dhiyaatu fa'aa fakkeenyaaf ajennu seera ba'uu keessatti seera Lewwotaa keessattis gaafa iddoon aarsaa qophaa'e iddoon aarsaa suni sibiila boorrajjii irraa kan hojjetamu akka jiru in argina. Akkuma kana immoo meetii irraa kan hojjetamus akka inni jiru in argina. Walumaa gala mallattoo ciminaa akka inni ta'e in hubanna jechuudha. Miilli isaa akkasidha gaafa jedhu firdii dhugaa laataa yaada jedhu wajjin akka inni baay'ee wal qabatu hubachuu dandeenya. Itti fufee description inni jaaffaan sagaleen isaa akka sagalee ursaa bishaan baay'eeti jedha. Kunis humniif aboon sagalee isaatii kan namni jala dhaabbachuu danda'u akka hin taane baay'ee sodaatamaa akka inni ta'e mul'isuudhaafidha.
sagalee uursaa bishaan baay'ee fakkaata yeroo inni dubbatu jedha. Kanaaf dubbiin afaansaa keessaa ba'u humna qabeessa ta'uusaa, kan namni jala dhaabbachuu hin dandeenye ta'uusaa, sodaatamaa ta'uusaa kan inni ittiin mul'isedha. Inni torbaffaan harka isaa mirgaa keessaa urjoota 7 qabaa jedha. Urjii 7 harka isaa mirgaatti baataa jedha. Waa'een urjoota 7 kanaa lakkoofsa 20 irratti ammas hiikitti kennameera. Urjii 7 harkatti baata gaafa jedhu urjiiwwan 7 ergamoota waldaa 7niitii jedheetu lakkoofsa 20 irratti gaafa dubbifattan, hiikkaan urjoota 7 kanaa immoo ergamoota waldaa 7niitiidha lakkoofsa 20 irraa. Kana irratti wantoota gurguddaa lamatu jira, yaada lama jira. Urjoonni Yesuus Kiristoos harkatti baatu kun ergamoota waldaa 7niiti yookaan waldaa 7 jechuun warruma Eeshiyaa Maayinarii keessa jiran warra sida dubbisaa oolleedha. Ergamoonni kun eenyu fa'ii kan jedhu irratti yaada gurguddaa lamatu jira. Yaadni tokkoffaan angels yookaan ergamootuma warra waaqarraa warra hafuuraa isaanidha kan jedhamu yaada akkasii jira. Inni kan biraan garuu lakki messengers warra jennuudha. Paasteroota cheerchii warra 7 sanadha yookaan paasteroota waldaa kiristiyaanaa, qeessota, geggeessota waldaa kiristiyaanaa, ilaaltota waldaa kiristiyaanaa warra jedhanidha malee ergamaa Mikaa'el fa'aa, Suraafel fa'aa miti, warra hafuuraa miti, angels miti, messengers warra jennuudha kan jedhan immoo jiru. Yaadi kun wal falmisiisaadha. Har'a garuu irratti hin dubbanna. Gassinnee tarii gara lakkoofsa 20 irratti haasa'uu dandeenya. Garuu asumatti ajjeesnee darbuudhaafi ergaan kun eenyuuf barreeffame? Ergamoota waldaa 7niitiif barreeffame. Keessumatti boqonnaa 2 gaafuma lakkoofsa 1-2 dubbifattan waldaa ishee jalqabaatiif gaafa ergaa kana barreessu Efesonii fi gara ergamaa waldaa Efesonittiidha. Ergamaa waldaa Efesonitti jechuun ammatu eenjeliidha ta'eeti eenjeliidhaaf xalaa barreessuun hin barbaachisu. Barreessi jedhe yeroo lamarra deebi'ee lakkoofsa 12 irrattis lakkoofsa 19 irrattis barreessi jedhe waan ta'eef ammatu angels warra jennu warra hafuura ta'eeti ergaan kun kan inni barreeffamaa fi jiru silaa xalaa kana barreessuun barbaachisaa miti. Ergamaaf xalaan barreeffamuun barbaachisu waan ta'eef. Kanaaf qaamni xalaan barreeffamuuf foon uffataa akka inni ta'e in hubanna jechuudha. Kanarraa kan ka'e urjoonni 7 Yesuus Kiristoos harkatti baatu kuni tajaajiltoota waldaa kiristiyaanaa, geggeessitoota waldaa kiristiyaanaa warra foon qabeeyyii warra akka kootii isaaniif akka inni ta'e hubachuu dandeenyaan isa kana baay'ee na amansiisa. Isin garuu isa baay'ee isin amansiisu fudhachuu dandeessu. Ergamoonni waldaa kiristiyaanaa gaafa dhattanii ergaa 7 waldaa 7 gaafa dhattanii dubbifattan ergamaa waldaa kiristiyaanaaf ergamaa waldaa kiristiyaanaaf jedha. Kanaaf ergamaa waldaa kiristiyaanaa kun machees Suraafeliif xalaan barreeffama waan ani yaanneef Yesuus irra deddeebi'ee yeroo 2 barreesse ammas akka hin irraanfanne 19 irratti kan yaadachiisu ergamaa warra hafuuraaf ta'a jedhee yaaduun anaan natti ulfaata. Kanaafan messengers jedhu fudhadhan. Kanaaf egaa Yesuus Kiristoos harkatti baata gaa eenyuun ergamoota waldaa 7 yookaan urjoota 7 harkatti baata. Kana jechuun maal jechuudha? Isaan irratti aboo guutuu qaba. Hoggansa isaa jala jiru isaanii yaada jedhu of keessaa qaba. Mirga isaa laateeraa fi aboo laateeraa fi kontirool immoo isaan godha. Yaada jedhu akka inni of keessaa qabu hubachuu hin dandeenya. Akkuma kana lakkoofsuma 16 gaafa itti dubbifatan maal jedha? Afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa gara 2 qarametu ba'aa jedha. Descriptionii 8ffaa. Afaan isaa keessaa baala maaltu? Billaa qara qabeessa gara 2 qarametu afaan isaa keessaa ba'a. Billaan kun afaan isaa keessaa ba'a jechuun akka inni maal ta'e nu galuu danda'a? Sagalee Waaqayyoo akka inni ta'e nu galuu danda'a. Billaa qaramaan afaan isaa keessaa ba'u kun dubbii jireenya laatu, dubbii Waaqayyoo akka inni ta'e macaafa qulqulluu keenya irraa iddoo garaagaraas hubachuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irraa mi'a lolaa keenya tarreessee sagalee Waaqayyoo akka billaatti jedha. Hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Kanaaf akka billaatti fakkeeffameera sagalee Waaqayyoo. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irrattis immoo dubbii Waaqayyoo jiraataadha, humna hojjetus of keessaa qaba, billaa gara 2 qarame caalaa jedhamas. Billaatti fakkeeffameera. Ibroota irrattis
Walumaa galatti billaan karaa lamaan qara qabu afaan Yesuus Kiristoos keessaa ba'u kun dubbii isaa akka inni ta'e sagalee humna qabu, sagalee gar lamaanitti kutuu danda'u, ajjeesuus jiraachisuus kan danda'u akka inni qabu Yohaannis bifa fakkeenya ta'een yookaan bifa simbalii qabuun, bifa diraamaa fakkaatuun, bifa fakkii sammuu namaa keessatti uumuu danda'uun akkasittiin lafa kaa'e jechuudha. Akkuma kana descriptionii dhumaa inni ittiin Yesuus Kiristoosiin ibsee fuulli isaa akka biiftuu saafaa ifaa'edha. Ilma namaa inni arge kun fuulli isaa akka biiftuu saafaa ifaa'edha. Kana jechuun maal jechuudha? Maal ibsaa? Heavenly glory yookaan ulfina waaqarraa kan agarsiisudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti akka biiftuu ifa, akka biiftuu calaqqisa bakki itti jedhame yeroo hundumaa baay'inaan waa'ee ulfina waaqarraa yookaan ulfina Yesuus Kiristoos, ulfina waaqummaa kan mul'isudha. Fakkeenyaaf kakuu haaraaf kakuu moofaa keessaa iddoo tokko duwwaa isinitti agarsiiseen darba yeroo koof fayyadamuuf jecha. Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 2 gaafa ilaaltan iddoon sun iddoo itti Yesuus Kiristoos Yaaqoobii fi Yohaannis Phexrosiin fudhatee gaaratti ol ba'ee metamorphosis isa jennu jijjiiramuu transformer ta'uusaa ulfina waaqummaa isaatiin mul'achuusaa bakka inni itti isaanitti agarsiisedha. Gaafa sana maaltu ta'ee fuula isaatu akka biiftuu isaanitti calaqqiseedha. Amma isaan ilaaluu dadhabanitti fuulli Yesuus Kiristoos itti calaqqiseetu humna ija isaanii gararraa ta'e. Kun maalidha? Ulfina waaqummaati. Akkuma kana ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 29 irratti immoo Museen mataan isaa tulluu Siinaarraa gaafa gad bu'ee calaqqisa fuula isaarraa calaqqisu iji Israa'el ilaalee jala dhaabbachuu irraa hafuu akka dadhabe macaafa qulqulluu keenya irraa ba'uu 34:29 irraan arganna. Irra deebi'ee lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 irrattis immoo gara lakkoofsa 16-17 gaafa dubbifattanii calaqqisa fuula Musee irraa ifu saba Israa'el erga ilaaluu dadhabe jedhetu ulfina isa kan Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti mul'ate wajjin wal bira qabee Phaawulos warra Qorontosiif ergaa isaa lammaffaa keessatti barreessa. Walumaa galatti fuulli isaa akka biiftuu saafaa ifa gaafa jedhu Yesuus Kiristoos ulfina waaqummaatiin akka inni mul'ate kan keessatti arginudha. Baay'ee kan natti tole egaa gaafan kutaa kana qayyabadhu baay'ee kan natti tole Yesuus Kiristoos waan gurguddaa sagaliin akkasitti ibseetu waan gurguddaa sagal gaafan jedhu si yaadachiisuu nan danda'a. Irra deebi'ee isinis dubbifachaa deemtu uffata gadheeraa uffata inni luba jedhee inni mootiidha jedhee inni raajiidha jedhee boqonnaa tokko kana keessatti waan akka hidhata warqeetiin qoma isaa hidhatan inni mootiidha jedhee rifeensi mataa isaa akka rifeensa hiddamaa in calaqqisa jedhee kabaji ulfinni isaa mala jechuu isaati jenneerra iji isaa akka barbadaa ibiddaa tennee penetrate godhee arga waan hundumaa jechuudha jennee miilli isaa akka sibiila boorrajjii iddoo ibiddaa keessatti baqfameeti firdii dhugaa laata jennee sagaleen isaa akka uursaa sagalee bishaan baay'eeti nama sodaachisa jennee harka isaa mirgaa keessatti immoo urjii 7 baatee jira jennee waan baay'ee edda dubbanne billaa qara qabeessatu afaan isaa keessaa ba'a jenneetu fuulli isaa akka biiftuu saafaa ifa iji namaatti jechuun danda'u jedhee keetu ulfina amma kana ga'u baatee Yesuus Kiristoos waldaa isaa gidduu jiraata, waldaa isaa gidduu deddeebi'a. Haaleluyyaa. Ulfina amma kana ga'u baateetu lakkoofsa 13 irra deebi'een isin dubbisa. Boqonnaadhuma tokko lakkoofsa 13 akka jedha. Baattuuwwan ibsaa sana gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokkotu jiraayedha. Turee jedha. Baattuuwwan ibsaa gidduu jechuun baattuu ibsaa jechuun waldaa kiristaanaadha jenneerra. Ulfina amma kana ga'u baatee eessadha bakki inni jiraatu waldaa kiristaanaa isaa keessa. Kana qofa miti boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti mudhatanii gaafa ilaaltan waldaa isaa gidduu deddeebi'aa jedha. Haaleluyyaa. Ulfina amma kana ga'u baate laakka jedha boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa gara ergamaa waldaa Efesoonitti ergaan kun kan isa harka isaa mirgaatiin urjoota 7 qabee baattuu ibsaa 7 gidduu deddeebi'uuti. Baattuu ibsaa 7 jechuun waldaa kiristaanaati jennee ilaalleerra. Baattuu ibsaa 7 gidduu maal godhaa? In deddeebi'a Yesuus. Ulfina amma kana ga'u baate Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yesuus Kiristoos
nutti dubbate Yesuus Kiristoos nu keessa jiraata gaafa jennu baay'ee ulfina kana hin qabne wayii miti. Ulfina gooftummaa guutuu akkasiitu qabu garuu waldaa isaa gidduu deddeebi'a, waldaa isaa gidduu buufata, waldaa isaa gidduu jiraata. Amaanu'eel. Haaleluyyaa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Amaanu'eel jechuun immanent God jechuudha. Waaqa isa nama gidduu buufatu, waaqa isa nama wajjin jiraatu, waaqa isa fageenya irra taa'ee lafarratti nama hin hoogganne. Immanuel, immanent God, God with us. Nu wajjin jira Waaqayyo, nu gidduu buufateera Waaqayyo. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Obboloota koo Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo waldaa isaa gidduu buufata. Yesuus Kiristoos waldaa isaa gidduu buufata. Sadan tokkummaa karaa Yesuus Kiristoosiin waldaa isaa gidduu buufata. Ulfina waan hin qabneef miti. Ulfina amma kana ga'uu baate, muudama amma kana ga'uu baate, mootummaa amma kana ga'u irratti mataa ta'e, luba guddicha isa mana Waaqayyootti kenname ta'e, waldaa isaa gidduu deddeebi'a. Waldaa isaa gidduu deddeebi'a. Walk godha isaan gidduu. Haaleluyyaa. Isaan gidduu deddeebi'a. Walk jedhan Ingiliffaa deddeebi'a isa jedhu kana walk. Walk godha waldaa isaa gidduu. Inni deddeema waldaa isaa, inni to'ata waldaa isaa, inni ilaala waldaa isaa, harka isaa mirgaatti baata hojjettoota isaa. Urjii torba harka isaa mirgaatti baata, baattuu ibsaa torba gidduu deddeebi'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gara dhumaatti geessaan jira. Lakkoofsa amma 16tti finneerra. 17-18 dubbifannee waan gabaabaa duwwaa isinitti dubbadheen xumura. Yommuun isa argee akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufe. Agartanii Yohaannis ulfina guddaa amma kana ga'u argee maal ta'e? Akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufe. Inni immoo harka isaa mirgaan irra kaa'ee hin sodaatin, inni duraa inni booddees ana. Alfaa Omeegaa jechuudha. Inni jiraatus ana. Waan tensii sadiin of ibsaa jira. Duras natu ture, ammas natu jira, boris natu jiraata. Takkallee du'een ture. Guyyaa ta'e tokko sababa cubbuu keessaniif du'een ture. Amma garuu kunoo baraa hamma bara baraatti jiraachuuttan jira. Kana booddee jireenya iddoo ta'e geessiisin goone baraa hamma bara baraatti itti fufee maal godha? Nan jiraadha. Jiraachuuttan jira. Du'arratti balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qaba. Waaqayyoof galannaa ta'u. Jecha akka nama du'een gombifamee jedhu kana macaafa qulqulluu keenya keessaa akka gommoofaa keessatti saaraa keessattis iddoo baay'eetti arganna. Falling prostrate. Jecha prostrate jedhu kana tarii dictionary keessan irra ilaaluu dandeessu. Gombifamuu yookaan prostrate kufuu jechuun maal jechuudha? Addoo fi lafatti qadaaduu duwwaa miti. Isa obboloonni keenya musliimaa yeroo sagadan akka isaanitti sagadan duwwaa miti. Gombifamuu jechuun gara fuulduraatti jiguu jechuudha. Fuulaan gara fuulduraatti lafa dha'uu jechuudha. Fuula ofiitiin kufuu jechuudha gombifamuu. Falling prostrate. Ulfina Yohaannis jala dhaabbachuu hin dandeenye ulfina guddaattiin Yesuus Kiristoos waldaa isaa gidduu deddeebi'u iji isaa banamee gaafa argu Yohaannis nan gombifame gara fuulduraatti tan kufe. I fell prostrate. Nan gombifameedha. Kanaaf egaa kun maal ibsa? Tokko ulfina waaqummaa sanaaf gadoof deebisuu hin ibsa. Fakkeenyaaf Abrahaam akkasittiin kufeera. Boqonnaa 17 lakkoofsa 3 gaafa ilaaltan Abrahaam akkasittiin kufeera. Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irratti akkasitti kufeera. Phaawulos boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti akkasitti kufeera. Ulfina waaqummaa sana jala dhaabbachuu dadhabuu gadoof deebisuus ta'uu danda'a. Humna dhabuus immoo ibsa. Keessumatti Daani'el boqonnaa 10:8-9 gaafa dubbistanii humni tokko na keessatti hin hafneedha. Akkuma kana mul'ata argeetu Daani'el humna tokkotu na keessaa dhibame. Humni xinnoon ishee na keessatti hin hafneedha. Humna keessa namaa hundumaa xuuxee humna ofiisaa, guddina ofiisaa, ulfina ofiisaa duwwaa gaafa namatti agarsiisu foonni keenya kun ulfina kana jala dhaabbachuu hin danda'u. Ciminni keenya kun, seelonni keenya kun ulfina waaqummaa kana dura dhaabbachuu waan hin dandeenyee fi nan gombifame inni Yohaannis jedhu kun yaada kan akka of keessaa qabu arguu dandeessu. Maatiyoos 28:4 irratti illee
Gaafa ergamaa argan illee akkas ta'aniiru. Gaafa Yesuus du'aa ka'e yaadattu yoo ta'e Maatiyoos 28 irratti ergamaan isaanitti mul'ate warri eegduun warra awwaala sana bira ta'anii eeganii jarattiin kun cimtuudha dhuftee baafatti eegaa jedhanii warri Roomaa awwaala Yesuusiin eegsifnaan barii ergamaan dhufee mul'atee gaafa ni dhagicha galagalchee sagaleen gaafa dhaga'amu eegdonni sun hin gombifaman akka nama du'ee ta'anidha. Maaliif? Ulfinni isaan argan ulfina ergamaati baay'isuu inni isaan achitti gombifaman. Yesuus Kiristoosiin akkasitti arganii garuu maal ta'uun akka danda'amu hundi keenya ilaaluu dandeenya waan ta'eef. Kanaaf gombifamuu jechuun kun yaada kan of keessaa qaba. Yaada tokkittiin ani isinii kaasuu barbaadu takkallee du'een ture amma garuu du'aaf balbala warra du'anii banuu irratti gooftummaa qaba. Ishee jettu kana Death and Hades afaan Giriikiidhaan Hades jedhama. Du'aaf balbala warra du'anii isheettu kan afaan Ingiliffaadhaan egaa dubbistan Hades itti jecha afaan Giriikirraa kan fudhatamtedha. Du'aaf Hades irratti Death and Hades gooftummaa qabaa kan jedhu gooftaan utuu ni dubbatu dhageenya jechuudha. Du'a gaafa jennu yaa personificationii yookaan nameessa humna isa namarratti moo'ee warra Yesuus Kiristoositti naman irratti isa hojjetuuti. Macaafni qulqulluun du'a kana personify godhee haasa'a, nameessee haasa'a waa'ee du'aa yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf Roomee 5 boqonnaa 5:12 gaafa dubbistan karaa Addaamiin du'i dhufee du'i sanyii nama hundumaa wal ga'ee jedha. Personify godhee haasa'a. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:21 kaasanii amma 55tti dubbifatan immoo chaapterii immoo waa'ee du'aa dubbatudha waa'een sun. Waa'ee du'aa ka'uu irratti barreeffame meerree yaa du'aa aboon kee yaa du'aa meerree arfiin kee jedheetu akka nama wajjin haasa'utti personify godhee wajjin haasa'a. 21:28 irrattis immoo ilaaluu dandeessu. Kanaaf du'a irratti naboo qabachuun maal jechuudha? Humnicha irratti humna isa kam? Humna isa jireenya Waaqayyoo nama dhoowwatu irratti amma aboonnaaf kennameera. Humna isa Waaqayyoo irraa gargar nama baasu. Du'a jechuun separation from God jechuudha. Mini Waaqayyoo irraa gargar ba'u jireenya Waaqayyoo dhabuu jechuudha. Humna kana irratti ammaalan qabachuu isaati. Humna hin qaba. Warri gara koo dhufan humni kun isaan irratti hojjetu. Humna du'aa jalaa bilisa ba'u jechuu isaati. Hades inni jennu kun afaan Giriikiidha. Bakka turtii namoota obbaafatanii jechuudha. Namoonni du'an bakka isaan turan isa afaan birootaatiin Sheol yookaan Sheol jedhamu. Afaan Giriikiidhaan immoo Hades jedhama. Iddoo turtiiti. Isa kana iddoo biraatti ilaaluu dandeenya. Garuu walumaa gala Yesuus Kiristoos Hades irrattis Death irrattis yookaan du'a humnicha irrattis Hades isa jennu balbala sana irrattis akka inni humna qabutu Yesuus Kiristoos dubbate. Fakkeenyaaf waa'ee Hadesii Maatiyoos 16:8 irratti ilaaluu dandeessu. Waa'ee waldaa kiristaanaa gaafa dubbate balballi gaannam aboo irratti hin qabaatu. Waldaa kiristaanaa irratti kan inni jedhe sun Hades isa jennu kanadha. Balbala gaannam kan jennu Hades inni jennu kun yookaan iddoon turtii warra obbaafatanii yookaan immoo du'a isa personificationii jennu kana personii isa jennu kana duuba wanta dhufu consequence isaa jechuudha. Kanaaf inni waldaa kiristaanaa irratti aboo hin qabaatu. Maaliif jennaan Yesuus Kiristoostu balbala du'aa Hades jennu kana irratti aboo fudhate waan ta'eef. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kana keessaa waan namatti tolu waan baay'ee akkasiin ilaaltan abdiin qaba. Ammas wanta kana caafi jedha lakkoofsa 19 irraa dhuma irratti isa sila dubbifachaa oolle lakkoofsa 20 irratti hiikkaan urjoota torban kanaa waldaa ergamoota waldaa torbanii akka ta'ee fi hiikkaan baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetamanii immoo waldaa kiristaanaa torban akka inni ta'e torba jechuun garuu waldattii ishee bara sanaa duwwaa akka hin taane waldaa kiristaanaa walii galaa akka inni ta'e hubachuu dandeenya. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gooftaas ulfina guddaa amma kanaa baatee waldaa isaa gidduu deddeebi'uuf kabaji ulfinni hooqubaan baraa hamma bara baraatti isa duwwaadhaaf haa ta'u. Gooftaan isin haa eebbisu. Isinitti toleera yoo ta'e barumsa kana namootaaf sheerii godhaa. Boqonnaa 1 mul'ata Yohaannisiin xumurreerra. Kutaa 6ffaa irratti boqonnaa 2ffaa walii wajjin kan jalqabnu ta'a. Eebbifamaa torban gaarii isiniif haa ta'u. Gooftaan isin wajjin haa ta'u.